yaa ta'u tapha Champions League Awurooppaa halkanoota jaalatamoo waancaa Champions League Awurooppaa waancaa guddaa gurra lama kilaboon hedduun injifachuu barbaadan kaleessa Allianz Areenaatti taphni dorgommii bara kana ittiin xumurameen Paris Saint-Germain Inter Milan goolii 5-0 dhaan mo'achuun waancaa Champions League Awurooppaa yeroo jalqabaaf seenaa keessatti milkeeffateetiin jira halkan addaa deeggartoota Paris Saint-Germainiif kan itti ture Inter Milan haga eegame gadi ta'ee kan itti mul'ate tapha kaleessaati. Keessumattuu taphni xumuraa Champions League Awurooppaa kanaan dura baroottan darban kan walitti aansanii injifatan kan beeknu yoo ta'e goolii 1-0 yoo ka'u bara darbe Real Madrid kan Dortmund ittiin injifateen alatti yoo ka'u daqiiqaa dabalatee yoo sanuu baay'ate goolii 2 caalaan kan baay'inaan irratti hin galle ture inni kaleessa gamuu hundumaan seenaa hojjete goolii baay'een itti galuun seenaadha. Muunikitti kilaboonni walitti yeroo jalqabaatiif waancaa itti fudhatan seenaadha. Paris Saint-Germain yeroo jalqabaa waancaa fudhate kun seenaadha. Barri 2025 mataansaa bara kilaboonni fi taphattoonni hongee waancaatiin rukutaman hongeen irraa ka'e qoqqobbii irraa ka'e jechuudha waancadhaaf. Bara 2025 keessa kan ittiin milkaa'an ture. Kaleessa garuu taphichaan dura wantoota eegamaniif waa lamatu eegamaa ture jettee kaasuu dandeessa. Imala keessumattuu PSG'n taphoota as dhiyootiin kilaboota England ungulaalee dorgommicha keessaa baase 4 baase tokkollee miti tokko lama osoo itti sirriidha. Manchester City baase shaampiyoonii bara 2023 Liverpoolin baase kilaba sadarkaa tokkoffaa irratti shaampiyoonummaadhaaf tilmaama argate garee Unai Emery'dha leenjisaa dur kan PSG'tiin durfamu Aston Villa dorgommicha keessaa baase Arsenal jalqaba irratti argame Real Madrid injifate shaampiyoonummaadhaaf deeggartoonni Arsenal mataan isaanii waancaan kun bara kana Arsenal harkaan ba'u jedhanii kan tilmaama waancaa dhibbeentaa 6 qofatu kilaba kanaaf kenname shaampiyoonummaadhaaf bara kana kanuma hunduma isaanii dorgommicha keessaa harcaase gingilchee dhufe PSG'n kaleessa garuu gaafa dhufu garee Barcelona Hansi Flick dargaggoota akka Lamine Yamalin durfamu gingilchee goolii 13 tapha irratti galeen injifate mirgaan dhufe sarara ittisaa jabaa garee qabu sadarkaa Awurooppaatti jedhamaatiin ture Simone Inzaghiidhaan durfamaa dargaggoota osoo hin taane buleejii manguddoota jechuu dandeessaa Champions League irratti muuxannoo qaban isa kana qabatee kaleessa Muunikitti bahee fi haalli ittiin eegan garuu kan biraa ta'ee mul'ate kaleessa. Ajaa'iba. Waan hin eegin jedheen eegan amma Simone Inzaghiin tapha kaleessaa kanaan inni kun nu rukuta uleen mana baay'atu nurratti rooba jedhee hin eegne jedheen kaasaanii gama kooti. Deeggartoonni Inter Milan mataan isaanii injifatamanillee goolii itti galuuleen goolii galchanii deebii wayii kennu jedhanii eegaa turan jedheen kuni garuu kaleessa hin taane liqinfaman deebii milli isaanii taphattoonni sarara fuulduraa qaxaleen kanneen akka Lautaro Martinez Denzel Dumfries fa'aa dabalatee deebii hatattamaa akkasii maal jedhan akkas gaafa daa'imummaa akka daa'imman akkas tiizooru kan marammartoo keessa galchan kaleessa gara wallaalchisan bitaadha jedhan mirga dura jedhan duuba deebu taphattoonni PSG kaleessa akkaataa isaan kubbaa itti walii kennan eenyu goolii akka galchuu kan isaan itti rakkatan unpredictable group itti asataafne ajaa'iba hojjete gahee ajaa'ibaa hojjete baay'ee seerii kennechuudha kana wajji wal qabatee waan ati kaaste kana jabeessa jedheeti nan yaada garee dargaggoota jiddugaleessaan umriin isaanii 24 fi guyyoota 246 gadi ta'e qabateetiin jira Paris Saint-Germain tapha kaleessaatiin gareen Simone Inzaghi garee umriin isaa 30 ol ta'e garee buleessa Champions League Awurooppaatiin tapha xumuraa taphate sadaffaa ta'ee umrii keessatti garee dulloomaa fi garee dargaggeessa kan waliin morkate jechuudha. Kan ammoo sochii tapha dirree keessa tureen akka taphattoota Paris Saint-Germain taphattoota Inter Milan irratti maraammartoo uumaniif sababa ta'eetiin jira. Tarii qocaa fi illeetti waliif fiigee galee. Amma kireeditii dhabsiisuu moti deeggartoota Inter Milan mataa gadi qabachiisuu moti imala isaan asiin itti gaan tuffachuu moti gareen Paris Saint-Germain garuu garee ajaa'ibaati garee dargaggootaati taphattoonni kanneen akka Desiree Doué Kivicha akka Varaskelia Osman Dembele jidduuratti Vitinha ajaa'iba kaleessa haalli sarara jidduu garee kanaattiin waalteessanii milkaa'ina kanaaf garicha qaqqabsiiseetiin jira imala shaampiyoonummaa Paris Saint-Germain amma fakkeenyaaf 2023 waancaa Champions League Awurooppaatiin xumuraaf ga'e Istanbulitti Manchester City dhaan mo'amee waancaa dhabeetiin jira Inter Milan si'a 7 Champions League Awurooppaatiin xumuraaf ga'eetiin jira si'a 3 waancaa kana fudhateetiin jira si'a xumuraatiif bara 2010 Jose Mourinho jalatti waancaa kana fudhate kanaan dura si'a 3 xumuraaf ga'e waancaa kan itti dhabe barana si'a 4ffaadhaaf xumuraaf ga'e waancaa dhabeetiin jira kuni qalbii gadi qabachiisa qalbii kan cabsuudha xiinsammuu taphattoota garee kana kan miidhuudha taphattoota 7 Manchester City wajjin tapha jalqabaatirraa seenan tapha kanaan Simone Inzaghiin fayyadamaniitiin jiru kun gatii isaan kaffalchiise moo akkam kan jedhu boodarra itti deebina garuu Paris Saint-Germain ol
waancaa Champions League Awurooppaa kaleessaa kana mo'achuu caalaa bara dorgommicha wanti miidhagsu jira jettee yaadda? Tilmaamaafis taphicha dura waa lama akka nama dhuunfaatti kubbaa ilaalu tokkotti waa laman tarii jedhee tilmaamee ture. Ba'aa itti ta'inna Manchester City waancaa kana ol kaasuudhaaf taphattoota Manchester City keessa jira yeroos hammam gaggaan gahumsa addaa qaban itti rakkatee waancaa kana ol fuudhuun itti ulfaate. Kiloogiraama kuma akka nama ol fuudhitti lafaa ol fuudhuun itti ulfaatee ture. Waancaan baay'ee ulfaataa waancaa jabaa ta'uusaa isa kanarraa kan itti tarii inni kun hawwiin deeggartoota, hawwiin taphattoota, hawwiin leenjisaadha. PSG dhiibbaa keessa galchinna isa jedhu taphichaan dura eegamaatiin ture. Adeemsi isaanii garuu kanan fakkaatu. Taphicha duras miirri taphattoota ture, leenjisaa bira ture. Deeggartoonni PSGdha Paarkii Diipiriis 50,000 staadiyeemii Paarkii Diipiriis akka waan taphattoonni isaanii achi jiranitti staadiyeemii sana guutanii taphicha daawwataatiin turan. Hawwiin isaanii akka milkeeffatanii dursanii waan tilmaaman fa'a. Ofitti amanamummaa isaanii yeroo tokko ofitti amanummaa humnaa ol darbi inni jedhu sun tariiti hawwii barbaadan san bira nama hanqisa jedhamaatiin ture. Kan PSG dha garuu kanarraan adda ture. Hawwii dhugaa milkoofse ta'e jechuudha. Gama biraatiin kan itti kaaftu tariiti waggoottan darbaa walitti aansee xumuraaf ga'ee bara kanaa fi 2023 sanaan duras ammoo yeroo sadii xumuraaf ga'ee arfaffaadhaaf gaafa dhiyaatu ammoo warri Inter Milan xiinsammuu isaanii ammas geenyee dhabnaa inni jedhu kun gama biraatiin kubbaa miilaa keessatti tapha sammuu taphateera jechuu dandeessa. Garuu onnachiisummaan nama kubbaa miilaa ni boce jedhuumi amma Paaris keessatti Luis Enriqueen kubbaa miilaa bocee tolche isa kana asiin deemta jedhee kallattii agarsiise jechuudhaan kan miidiyaaleen jajan dhugaadha ni boce. Eenyuyyuu hin tilmaamne alkalaafin kaleessa taphicha booda maal jedhan bara kana dheegnee jedhan. Wanta kana bara kana hin eegne jedhan. Mee itti dhufna mee shifee. Waa'ee amma haala ittiin bocame haala Paris Saint-Germain ittiin Luis Enrique Paris Saint-Germain akkamittiin bocan maaltu milkaa'ina kanaan isaan irra qaqqabsiisa hin qaacceessidha. Tapha kaleessaatiin garuu daqiiqawwan jalqabaa 20 keessatti goolii Desiree Doué fi Ashraf Hakimiin galchaniin goolii 2-0dhaan dursaa boqonnaadhaan bahe. Hojii isaa boqonnaadhaan dura daqiiqaa 20 keessattiin kan isaan xumuran. Goolii jalqabaa haalli inni ittiin gale si ajaa'iba. Ija Vitinyaa Desiree Doué haalli inni itti Hakimiidhaan mijeesse suni halli garichi ittiin ijaarame waan ajaa'ibaati. Fageenyarraa kubbaa Osman Dembele mijeesseef Desiree Doué taphataa dargaggeessa ganna 19 Lamine Yamal biraate kaleessa kan argaatiin turre. Baay'ee Inter Milan tapha Barcelona wajjin ture irratti Dimarcoon Yamalin qabachuudhaaf kan inni itti rakkachaatiin ture. Kaleessa immoo qormaanni biroo warra Paris irratti dhufeetiin jira. Lamine Yamal kan giddu jedhamaa ture taphichaan dura Lamine Yamal akkasitti ni bochise. Jedhamaa tureemi osoo danda'ame Dimarcoon tapha Barcelona irratti xiyyaara gara tikeetti gara Milan yookaan gara Italy isa balalsiiftu muratee deemuudhaaf illee ni yaada jedhu fa'aa ittiin qeeqaa turan. Taphichaan duras tarii inni kun irra deebi'ee mudatinna jedhamaatiin ture kaleessa. Neymar lammaffaa Neymar PSG'n argate jedhamaatiin ture taphataan kun dhugaattu enumaayyoo hojii Neymar hin hojjenne. Paawundii yuuroo miliyoona 225 itti ba'e Paaris qubatee ba'aa itti ta'e maallaqa san baachuu dadhabe taphataan umrii 19 kun kaleessa kan inni baate akkaataa inni kubbaa san akkas taphattoota Inter Milan gidduu dabarse ijji inni ittiin Hakimiin kophaa jiraachuu isaa ittiin argee dabarse kan ajaa'ibaati. Osman Dembele mataan isaa kubbaan kun yeroo isa bira dhufu amma ati mirga taphatta ati bitaa taphatta ati fuuldura taphatta lakkoofsa 19 wanti jedhamutu dhabame. Ashraf Hakimiin taphataa sara qarqara ittisa bitaati taphataa sara fuulduraa ta'ee argama goolii galchee eenyu akka qabatan kan isaan ittiin wallaalchise goolii kanarraa tilmaamuudha kan itti dandeessu kaleessa goolii jalqabaa yeroo inni ittiin galche sana booda ammoo Desiree Douénis akkaataa inni goolii kana ittiin galche Dimarcoodhaan goolii kanallee Dimarco waan kubbattiitti dha'e kan fakkaatu haa ta'uusi garuu Dimarcoodhaaf illee kaleessa Inter Milaaniif guyyichi guyyaa milkiin ture milkiin qe'ee warra Allianz Arenaatti kan Paris Saint-Germain taateetiin jirti. Tapha boqonnaa deebitiin kivicha Kvaratskhelia dhiibbaa guddaa uumaatiin ture tapha kaleessaatiin paawundii miliyoona 59 keessattuu boqonnaa booda boqonnaa dura hamma tokko akka dur ittiin beeknu san xinnoosaa laafaa ture boqonnaa booda garuu mata dhukkubbiitti ta'e innis. Georgian superstar yookaan immoo genius jechuudhaan warri faranjootaa taphataa kana kan isaan jejanii paawundii miliyoona 59 ture Napoli irraa gara Paris Saint-Germain kan deeme taphataa kana dhama dabale garee Paris Saint-Germainitti waa dabale hin kaasana boodarra hin qaacesina kan hojiinis wal qabate goolii sadaffaa galchee inumaayyuu sochii taphaa sanaan booda ture gooliin dabalataa galaaf eegamaatiin kan ture deebii kennuu hin dandeenye warra Inter Milan. Desiree Doué goolii biraa dabale goolii 4-0dhaan kan isaan dursaatiin turanii boodarra Mayuluun goolii galcheen taphicha Paris Saint-Germain goolii 5-0dhaan mo'atee innis sama seenaa hojjete Mayuluun
Taphataa dargaggeessa. Si ajaa'iba goolii 50 Champions League Awurooppaatiin kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan sinitti maatiin jiru tapha xumuraatiin waancaa Champions League Awurooppaa kilaboonni injifachuuf hawwaniin gooliiwwan 5 as dhiyoo dorgommiiwwan irratti seenuma dorgommii Champions League Awurooppaatiin galeen beeku. Goolii 5 dabalame deeggartoonni Paris Saint-Germain Allianz Arena miila tokkoon dhaabanii warri Parc des Princes paawundii miliyoonii tokko bahee fi dirreen haaromfamee iskiriidhaan ilaalaatiin turan gammachuun fishilaqanii OBN dirree shaampiyoonota tamsaasa kallattiitiin dhaggeeffattoota isaa biraan ga'e siree isaanii irra ta'anii gurra isaanii gofa qeensanii haalli ittiin ajaa'ibsiifaman eda Champions League Awurooppaatiin tureetiin jira. Ani inumaayyuu taphichaan booda gaafa kilaboonni kunneen lamaan sirna waancaa walirraa fuudhiinsa lamataatiin turan keessatti pirezidaantii Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifiin mataan isaanii haalli isaan taphattoota wajjin gammachuu ibsachaatiin turan. Gammachuu qofaa miti sagalee duudee iyyaa sagalee isaa gaafa dhufee haasaa interview godhan miidiyaa dubbachuu dadhabe sagalee duudee sana qofaa miti hooggantoonni kilabichaa maanguddoowwan waancaa kana hawwaatiin abjuutaatiin turan haalli taphattoota wajjin gammachuuttiin ibsachaatiin turan ajaa'iba ture. Amma yaadeebinu Paris Saint-Germain mallaqa guddaadhaan taphattoota superstar ta'an qabatee duratti tuqxeetiin jirta Neymar, Leo Messi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos qabatee waancaa Champions League Awurooppaa kana milkeeffachuu dandeenye. Leenjistoota ciccimoo Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier qabatee waancaa Champions League Awurooppaa kana milkeeffachuu hin dandeenye. Mallaqni akka waancaa Champions League Awurooppaa hin binne mirkaneessaniitiin jiru. Ganna darbe Kylian Mbappeen kilabicha galaksee gara Real Madrid deeme. Kylian Mbappeen ingaabamoo ingaabu mee illa ingaabne kaleessa baga gammaddan jedheera karaa jechuus qaba. Garuu 2020 waancaa Champions League Awurooppaatiin xumuraaf gaheetiin kilabiin kun istaadiyeemii Dalot Portugaalitti Bayern Munich mo'amee waancaa dhabee kan inni deebi'e. Sanaan barii garuu iddoo kana ga'uudhaaf Luis Enrique qacaruun dirqamatti ture. Luis Enrique icciitiin milkaa'ina garee kana ittiin transform godhan maalidha shife osoo kaasne? Ajandaawwan guddaa PSG ta'an keessaa Luis Enrique yaada tokko yaadadha. Osoo gara PSG dhaan hin dhufin dura Luis Enrique waa'ee PSG dhaan waliin gaafa maqaa wal qabatamu kaafamee yaafii wayii gaafatamee ture. Kubbaa miilaa keessatti taphattoota akka sarara fuulduraatti irratti qabattee milkaa'uu hin dandeechuun eenyuun qabattee Mbappé, Neymar, Lionel Messi taphattoota kana sadeen sarara fuulduraa irratti qabattee kubbaa miilaa milkeessuu hin dandeessu. Sababni isaa Messiin teessoo jijjiirraa irra teessifta. Kylian Mbappé taphachiif ta'uu ta'e xiinsammuun haalli garichaa tasgabbii akka dhabu beekamaadha. Neymariin teessiftee Messi taphachiiftee Kylian Mbappé fi Messiin dirree keessatti hojiin hojjetan waa tokko gaafa uumamu ba'aan dirree keessa jiru akkam akka ta'e nama dursee tilmaameedha. Gaafa Luis Enrique gara Paris dhufus wanti isaan sodaatan ego yookaan of tuulummaan taphattoonni kunneen addunyaa irratti hin beekaman Mbappé, Neymar, Messi dursanii baaniiru. Garuu Mbappeen achitti isa eegeera. Achitti isa eeguu qofa osoo hin taane kan kanaan dura ittiin beekamu hanga Al-Khelaifiin pirezidaantii Firaansii Emmanuel Macron bira deemanii kadhachiifatan maaloo naa tursiisi Paris keessa naaf haa turu jedhanii hamma kadhachiifatan ani kanarran caala jedhee nama dide. Kylian Mbappeen fagoo barbaacha deeme miila isaa jalatti gatee jechuun ni danda'ama gama tokkoon Champions League Awurooppaa kana hunda godhan isa qofaa miti. Kylian Mbappeen of tuulummaan inni qabu Osman Dembeleetti dabarfate akka dhukkuba qilleensaan darbu itti dabarfate jechuun ni danda'ama. Gaafa Luis Enrique PSG fudhatu of tuulummaa kana ni yaadatta tapha Arsenal irratti Paarisitti gatanii dhufanii miti Osman Dembelee ofirraa baradhuu jedhaniin Kylian Mbappeen ni geggeesse. Osman Dembelee gorsee karaatti deebise kan gorsa fudhatee ni milkaa'e kan dide beemee badheetti hafe homaaf milkeeffanne Kylian Mbappeen barakan isa kana hojjetan anatu dursaadha anatu isin hooggan isa nan jode hojiirra hojjeta gaafii qabdan bilisummaan na gaafadha hanqinni jiru rakkoon jiru dandeettiin koo asitti minjata warri jettan bakka kanatti na gaafadha hojiiwwan Luis Enrique taphattoota kana gorsan isin jaboodha ni dandeessan keessumattuu onnachiisuu irratti taphattoonni kun isin nama kamiyyuu caalaa waa gochuu dandeessu hin dandeessu dandeettii qabdan jedhanii waliin mari'atan. Kan alatti kutaa hidhannoo keessatti yeroo gara garaatti Luis Enrique jedhu taphattoonni kunneen maaltu isin barbaachisa dhiibbaan isirratti godhe jira eessatti isin barbaachisa jedhee fedhii isaanii gaafatan eessatti taphachuu dandeessa iddoo si mijatu kamidha. Kanaan dura ni yaadatta Osman Dembeleen Barcelona keessatti gara Dortmund irraa gara Barcelona dhufu akka yaadame taphataan milkaa'iniif paawundii miliyoona 50 gara Paris dhibe gara dhibbaa fi meeqatiin Dortmund Barcelona riikoordii ta'ee mallatteesse
achi dhufnaan bara Lewis Enrikeetiin dura hagas mara taphataa ittiin abdatamu miti. Itti kenna itti gaafatamummaa itti kenna ati taphataa sarara fuulduraa gaafa taatu jalqaba of jaaladhu ofii kan kee ta'ii of ta'uusa jedhansa gaafa of taatu kubbaa argatte jalqaba ofiif goolii galchuu yaali haala rakkisaan taane keessatti ammoo hiriyoota keetiif minjeessi kenne isa faaf minjanne yoo ta'e irratti isa kana hojjete Osman Dembele bara kana sadarkaa boophaatti taphataa ija addunyaa ta'e PSG qabatee deeme jechuu dandeessa goolii galchuu kubbaa minjeessee kennu Champions League Awurooppaatiin imalaasa erga gaafa Arsenal keessaa gatamee sana booda gorfamee gara taphaatti deebi'eedha Niizarii du'e taphataa kan iddoo Neymar sirri nama buufatee jechuu dandeessa PSG haala kanaan dargaggoota kana biitina ijoollee kanatti amanan jechuudha Lewis Enrique projektii isaanii har'a osoo hin taane fuuldura tilmaaman of duratti ilaalan kan boruuti kanarraa qofaan har'a Champions League Awurooppaa fudhatanii bara gareen kun waliin dhufa eenyu sammuudhaan xiinsammuudhaan onneedhaan waa hundaan jabaatanii dhufa Lewis Enrique kana keessatti hariiroo hooggansa waliin qaba itti amanamummaa halkaleefaa akkasuma immoo gorsaa isaa kan ta'an Lewis Campos namni jedhaman Lewis Enrique gaafa gorsa kana dhiyeessuuf mormii tokko malee fudhatanii jira Lewis Enrique garee akkasaan barbaada dargaggoota irratti garee tokkummaa qabu garee nama dhuunfaa osoo hin taane hojii tokkummaan hojjetu kubbaan miilaa nama tokkoon qofa osoo hin taane garee ta'uusaa nama amanuttan fudhadha jedhee isaaf dhiyeesseef isa kana hojiirra oolchan fuula biraa Lewis Enrique alaallu yookaan immoo fuulatti aanu alaallu waa'ee Lewis Enrique jechuudha Lewis Enrique 2015-16 Champions League Europa Barcelona wajjin milkeeffatan triple waancawwan 3 milkeeffataniitiin jiru kana Paris Saint-Germain wajjin waancaa Ligue French dabalatee waancawwan 3 bara dorgommii kana milkeeffateetiin jira seenaa wal fakkaataa Paris Saint-Germain fi Barcelona keessatti hojjeteetiin jira sana qofaa moti leensaa jaaffaa waancaa Champions League Europa kilaboota garagaraa lama wajjin fudhate torbaffaa ta'eetiin jira leensaan kun ganna 55 irratti kan inni argamu leensaa hanga garee biyyaalessa Spain qabachuutti gaheetiin tureedha 2007 booda fuula isaa gara hojii leensummaatti kan inni naanneffate 2019 gaddi guddaan isaan liqimse ilma isaanii Gianna du'aan addunyaa kanarraa dhaban sababa dhukkuba kaansaariitiin deeggartoonni Paris Saint-Germain kaleessa poostarii yookaan immoo fakkii Gianna daa'ima isaa kaansariidhaan dhabanii kana dirree keessatti halli isaan ittiin alaabaa sana irratti yookaan immoo baanarii sana irratti godhanii dirree ittiin seenan Lewis Enrique ammallee ilmi isaanii kun daa'imni isaanii 2007 intalli isaanii boqotte gaafa 2015 waancaa Champions League Awurooppaa Barcelona waliin injifatanii ishee waliin ta'anii baanarii Barcelonaadha dirree keessa isee wurtuu akkas naannoftu san akkas dhaabanii turanii isa baanarii san irra deebi'an kaleessa deeggartoonni Paris suuraa yaadannoo sana lamaan isaa qabatanii alaabaa Paris ammas waliin jirti isa jedhu san akkas dhaabanii mul'isaatiin turan Lewis Enrique kaleessa waa hedduudhaan kana fuula kana akka kaasuun barbaade namni waa danda'u jechuudha gama biraatiin haala ulfaataa keessatti wanta danda'amu jedhame wanta cimaadha jedhame milkeessuun akka danda'amu nama fakkeenya ta'e jettee kaasuu dandeessa gama biraatiin Lewis Enrique nama wanta tokko waan jabaa jedhame tokko yeroo hunda ifaa jedhanii injifachuun malaan akka ta'edha seenaa isaa tokko akka carraa istimaan ture duratti yeroo kubbaa miilaa dhaabu gara Awustiraaliyaa imalee achitti heeyyama leenjisummaa fudhachaa ture 2005-2006 jedha obboleechisaas achi jira achi gaafa leenjii kana fidu gara Spain gaafa deebu Lewis Enrique kallattiin gara kubbaa miilaatti osoo hin deebiin taphattoonni kubbaa miilaa dhaaban yeroo garagaraatti dorgommiiwwan garagaraa maraatooniiwwan garagaraatti gaafa hirmaatan maraatooniiwwan guguddoo irratti fiigee inumaayyuu maraatoonii Frankfurt kiiloomeetira 40 atileetii miti inni fiigee xumure hangam chaalenjii barbaada jaalata waan tokko qormaata jaalata Lewis Enrique qormaata keessan milkaa'uu jaalata gaafa qormaatichatti sitti cimu atis gaafa jabaattee tattaafate si baasa qormaatichi isa jedhuun nama amanuudha isa darbee 2019 baay'ee kan jaalatu daa'ima isaa gadda onnee nama cabsu baay'ee kaansariidhaan umrii 9tti gaafa boqattu gadda cimaa keessa seene yeroo hunduma waa'ee ishee ni dubbata ammas ana waliin jirti jedha kaleessa taphichaan boodas ganni dubbate waancaa kana akkuma Barcelona gaafa waliin fooytuu kana alaabaa Barcelona dhaasan waliin dhaabne kaleessas waliin istaadiyeemii kana keessatti dhaabne jechuudha Lewis Enrique kan dubbatanii deeggartoonni warra Paris mataa isaanii kaleessa miira isaa kana qoodda isaafii turan jajjabeessatiin turan isa leellisaatiin turan Lewis Enrique dhugaatti nama waa hundumaan gaarummaas haala hammaatas
dabarsuu nama danda'an ta'uu isaanii tapha kaleessaa kanaan milkaa'insa isaaf akeektu jechuudha. Kallattii biraatiin gareen kaleessa waliin morkate gareen Paris Saint-Germain naannoo paawundii miliyoona 403 tilmaamamu. Sun ammoo paawundii miliyoona 137 tilmaamamu akka ta'e BBC Sportiitti xiinxala isaa keessatti qaacciseetiin jira. Amma umriidhaan gaafa kaasnu taphattoota umriin isaanii 24 ol gadi ta'edha jiddu galeessan gareen kun. Garee kana keessa taphattoonni buleessi Gianluigi Donnarumma gool eegaa kilabichaa, Marquinhos taphataa sarartisa kilabichaa kaleessa dursa taphattoota kilabichaa turee fi waancaa Champions League Awurooppaa jalqabaa kana fuudhee taphattootaaf kenne Alexander Ceferin harkaa'ee taphattoota kanneen buleeyyiin. Amma qormaata guddaa gareewwan birooti jenneetiin akka kaasnu kan nu taasisu Paris Saint-Germain imala isaan kilaboota ittiin injifatanii bara dorgommii kan asittiin gaan ragaa qubsadha jetteetiin kaasuu dandeessa. Imalli kun garuu kanarratti kan dhaabbatu moti. Kanaan kan keessaa ba'u moti. An fakkeenyaaf garee Manchester United kan Fergiin ijaaran garee umrii isaa xumuree ture dabarsanii garee biraatiif kan isaan kennan. Garuu gareen kun garee ijaaramaadha. Gareen kun garee abdii qabeessa shifee kan kaasuudhaaf jiru. Waancaa Awurooppaa bara 2024 garee Spain, garee biyyaalessa Spain fudhate argineetiin jira. Garee Luis de la Fontaine ijaaran garee dargaggootaati. Garee isa wajjin wal natti fakkaata. Garee amma Hansi Flick ittiin La Liga keessatti Real Madrid qolatan jechuun ni danda'ama. Kana siin jedha amma garee haaraan ijaarameetiin jira. Ani inumaayyuu waggoota itti aanan kana keessatti Luis Enriqueen kubbaa miilaa Awurooppaa kana keessatti transformationii guddaa kilaboota birootiif qormaata ta'uu danda'an ijaaruu akka danda'an olaantummaan Champions League Awurooppaatiin warri Los Blancos kanaan dura qaban sun itti fufuu akka hin dandeenye nu argisiisuu danda'u jedheetiin nan raaga. Ani keessumattuu jalqaba Champions League'dhaan gaafa eegalu abbaa carraati gama biraatiin PSG'n. Osoo taphni kun akka kanaan dura liigii ta'uu baate PSG'n taphoota jalqaba shanan keessaa taphoo gara 4 mo'amee ture yoo dogongoruu waan. Isa kana gaafa laaltu caasaa duriitiin ramaddiirraan darbine jechuudha PSG. Caaseeffamni haaraan kun gama tokkoon kilaboota illee fayyadeera. Isa caalatti bara kana PSG fayyada. Sana booda ture erga gaafa Arsenaaliin mo'atamanii deebi'anii Luis Enriqueen maaltu ta'e kan jedhan of ilaalan deebi'anii. Sana booda inumaayyuu tapha mo'atanii darbuuf tapha dabalataa illee taphachuudhaaf ramaddiirraa kilaboonni tokko kallattiin hamma 8 darban gaafa darban isaan garuu kanan gochuu hin dandeenye. Brest wajjin tapha marsaa mo'atanii darbuu kan isaan taphatanii Manchester City akkas godhanii turanii. Duuba ka'umsumti isaaniitu jaala Luis Enriqueen ka'umsifti keenya tapha Manchester City ittiin injifaman. Duufamaa turanii 2-0dhaan sana booda garee Pep Guardioladhaa hin unkuteessan boqonnaan daqiiqaawwan 70 booda goolii 4 irratti galchanii sanaan booda dorgommicha keessaa kan isaan ittiin baasan tapha mo'atanii darbuutiin Brest irratti goolii 10 galchan. Sana booda Luis Enrique taphattoota kan dhaabuun argame. Aston Villa ni weeraran, Liverpoolin akkasii rukutan. Arsenal irratti Arsenal ammoo mootii Awurooppaa injifatee dhufeen isa mootii injifatee immoo kan biraa injifatee mootii ta'e. Ajaa'iba. Haala kanaan dhufe. Waancaa Champions League Awurooppaa injifachuudhaaf jedha. Gabaasni wayii Pep Guardiola yeroo hundaa jedha. Mootii kilaboota Awurooppaa kan ta'e Real Madrid injifachuudha jedhame. Arsenal sana godhe Real Madridin mo'ate. Garuu mootiin mootii caalu kan haaraa dhalate kanniisati ta'e qe'ora Paariziyaanii kan ba'an dargaggoonni qaxaleewwan Luis Enriqueen ijaaran garuu kallattii haaraa yookaan immoo kubbaa miilaa keessatti akeeka haaraa baay'ee mudoo qabu garee kuni waan irraa baastuun qabu. Kan bara kanaa qofaa miti garee kana kan ilaaltu yoo ta'e garee waggoota kurnan dhufaniif jettee kaasuu dandeessa. Taphataan tokko yoo xinnaate hanga waggaa 34-38tti Muhammad Salah fa'aa fudhachuu dandeessa, Harry Kane fa'aa fudhachuu dandeessa. Darbee waggaa 40 CR7 Cristiano Ronaldo fudhachuu dandeessa. Akkaataa gahumsa taphachuudha danda'u hanga umrii isaaniitti. Luis Enriqueen amma taphattoota umrii 19 kan akka Desiree Maayulu kana fa'aa qabatanii bara kana gareen kun wal bareera eenyutu eenyu irratti bakka bar inni jijjiiramee seenu Barcelona yoo fudhatte Luis Enriqueen gareewwan barbaadan ijaaran. Tapha kaleessatti irraa waan hubatu goolii sadaffaan lammaffaan gaafa galtu goolii jalqaba PSG inni galche. Sana booda taphattoonni Inter goolii galchuuf gara duraa fiiganii deebisanii ariitiidhaan kubbaa qabatanii yookaan kaawuntar attaakiidhaanis goolii galchuu akka danda'an Luis Enriqueen garee kan amala lama qaba gareen Luis Enriqueen yoo barbaade kubbaa sirraa qabatee taphata dhibbeentumaanuu bara kana ammoo kubbaa to'atanii taphachuudhaan Luis Enriqueen tariiti akka Awurooppaatti Bayern Munich qofatu isaan caale kubbaa to'atanii taphachuudhaan kubbaa walii daddabarsanii kennuudhaan fiiguudhaan dirree keessa tapha kaleessatiin dura bara kana Champions League Awurooppaatiin taphattoonni PSG giddu galaan kiiloomeetira 117 ol fiigan tapha kaleessatiin kiiloomeetira 111 fiigan taphattoonni giddu galaan kan Inter Milan 400 fiigan kubbaawwan isaa walii daddabarsan kan ilaaltu yoo ta'e
garaagarummaan gidduu isaanii jiru daran isa kanaaf kan duratti fiigicha qocaaf illee itti kadhana jedhee kiiloomeetira isaan ittiin fiigan saffisa isaan qaban hin dhaabatan kubbaa irraa qabattee daqiiqaa muraasa kan sekondii muraasa keessatti namni 4-5 hamma daddabarsee walii kubbaa qabatu obsanii eegan fiigdee irraa fudhachuudha qabdi. Pepe Guardiola bara jalqaba gara Manchester City dhufu hojii waan akkasii hojjetaa ture bara Raheem Sterling gafaan saffisa olaanaa qaban yoo xinnaate sekondii 8 hamma 7 keessatti morkataa keetirraa kubbaa fudhachuu qabdu. Mikel Arteta illee yaaluudhaaf ta'anii Arsenal keessatti milkaa'uu fidee bara jalqaba isa kana Luis Enriqueedhaaf garuu milkaa'aniiru. Taphattootumti immoo mataa isaanii keessuuf immoo taphattoota qaxalee dargaggoota fiiganii hin quufin qabaachuun dirqama kanaan kan makateedha gareen Luis Enrique waggoota itti aanan keessatti dorgommiiwwan waltajjii Awurooppaatiin dabalata liigii biyya keessaatiin goobaneetiin jira kilaba goobaneedha olaantummaa isaa sana harkaa buusuun ulfaataadha. Angilii biraatiin bara dorgommii milkii jennee duratti kaasaatiin ture isaa kaasnu shife kilaba 24ffaa waancaa Champions League Awurooppaa fudhate ta'eetiin jira Paris Saint-Germain tapha 99ffaa oduu walitti hirmaatiin 2015-16 99ffaa dhibba guutuuf tokko waancaa fudhate. Barri dorgommii kun immoo Paris Saint-Germain seenaa hundeeffama isaa keessatti kilaba naannoo waggaa 50 guuteedha. Jaarraa walakkaatti qeetiin jira. Champions League Awurooppaa kana Real Madrid irra deddeebiidhaan fudhate mootii kilaboota Awurooppaa isa jijjiirratiin jira. Garuu barri dorgommii kun bara dorgommii kilaboonni waancaa hin argatiin seenaa keessatti waancaa fudhatan waancaa fagaatan waancaa milkeeffatan taphattoonni waancaa fagaatan waancaan walitti haraaraman ta'eetiin jira. Kaleessi guyyaan kan Paris Saint-Germain ture waan ta'eef barichaa fi milkaa'ina yookaan immoo hidhata waancaa wajjin qabu kan akkamittiin agarte? Jalqabarra akkuma kaasuuf yaalle barichatu bara milkiiti bara warra miidhamanii fi kennaa wayii kennuti jettee kaasuu dandeecha. Jalqaba Newcastle waggaa 71 booda waancatti araarame. Bolonyaan kilabni Itilii waggaa 51 booda waancaa walitti deebi'e. Crystal Palace waggoota yeroo jalqabaatiif waancaa fudhate. Waancuma jedhamu yeroo jalqabaatiif kan inni injifate. Tottenham Liga Awurooppaa waggaa 41 booda itti araarame. Waggaa 14 booda waancatti deebi'e. Harry Kane jireenya isaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan inni waancaa argate. Kanaaf barri kun bara PSG'n kalees seenaa isaatiin yeroo jalqaba waancaa hawaatiin ture kan inni argate baraa fi yeroo itti walitti milkaa'e. Munich gaafa deeman kana boodayyuu kilabootumtu waancaa fudhatan gaafa gara Munich deeman dursanii mo'amee deemu eegaa. Shanaffaa namni kaleessa kilabum jalqaba taphoota 5 xumuraa keessummoo ise shananu kilaba jalqabaati shaampiyoonii waancaa kana yoo fudhatan. Kanaaf Munich warra waa hin dhandhamsiisuudhaaf istaadiyeemii jalqabaa ta'uu ishee kan ittiin agarsiifte jechuun ni danda'ama. Kanaan dura Chelsea, Borussia Dortmund, Marseille kilabni jalqabaa akkasuma immoo Nottingham Forest kilaboonni kunneen arfan kaleessa PSG'n dabalame yeroo jalqabaatiif waancaa isaanii kan itti fudhatan Munich Allianz Arenaatti ture. Hanga ammaa kilabni kanaan dura waancaa dhandhame gara Munich gaafa imalu waancaa kan fudhachuu hin dandeenye. Baalaandooriin kaasnu waancaan Champions League Awurooppaa buufata baalaandoor dorgommiiwwan tilmaaman keessaa yookaan immoo akeekan keessaa tokko waan ta'eef Lamine Yamal dhuunfaadhaan gahumsa dinqii bara dorgommii Barcelona keessatti dabarseetiin jira. Liverpool keessatti Mo Salah imalli isaanii Premier League'dhaan kan daangeffame ta'us Rafinhaan akkasuma onyudha Mbappeen Real Madrid keessatti waancaa malee bara dorgommichaa xumuru malee madaalli guddaan fuula isaa gara Osman Dembele akka naanneeffateedha. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa kan kaasaatiin jiran kun waan hin oolle waancaa Champions League Awurooppaa injifattee triple waancawwan 3 walitti fudhattee Copa de France waancaa Ligue France Champions League Awurooppaa kilaboonni 36 keessaa harcaanii inni tokko qofaasaa fudhatee gale. Kun waan addaati. Kanaaf ammoo gaheen taphataa kanaa murteessaa akka ta'e goolii galchuu irratti mijeessee warri garee akkuma jiran ta'e bara kana dhugaatti Osman Dembele harka waancaan kun ni ba'a inni jedhu dhagaa haalli ittiin tilmaamamu waan addaa ta'ullee tarii Liverpool keessatti waancaa kan injifate Mohamed Salah jiraatullee kilaboota liigota biroo keessatti warri injifatanii jiru goolii galchan. Harry Kane waancaa fudhateera goolii hedduu galcheera. Kylian Mbappeen akkasii Rafinha fi Lamine Yamal akkas garuu kan Osman Dembele haala eegamne garee Paris waancaa tilmaamne kana keessatti Champions League Awurooppaatiif gahisiise. Bara kana waancaa badhaasa Baalaandoor illee akka dhuunfatittis akka humsa taphataa kanaattis kan ilaaltu gara Paris gara Osman Dembele waan imalu natti fakkaata.